Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Hartummaa Furseetti gandoota adda addaa keessatti haleellaan tibbana humnoota fiinxaleeyyii faannootiin banan itti fufee jiraachuun dhagaameeti jira. Qondaalli Abaaboo Baatee Urgeessaa wabiidhaan akka gadhiifaman manni murtii ajaja dabarse. Dhaabbanni mootummaa Itoophiyaa Pharmaceutical Supply Agency jedhamuun kan hospitaala buufataalee fayyaa karaa isaa dhiyeessuudhaan yaala fayyaa olaanaa argatan dameen isaanii tokko magaalaa Naqamteetti argamuun dhiyeessiiwwan yaala fayyaa uummata qaqqabu lubbuu baraaruu malan akka uummata bira hin geenye taasiseera jedhu ogeeyyonni fayyaa. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xiyyaara Booyingii 777 xaasagal jedhamu saddeet bituudhaaf dhaabbata Booyingii waliin walii galtee mallatteesse. Hospitaala Ispeeshaalistii Naqamteetti yaaliin dacha'uu miila daa'immaniif milkaa'ina argisiisee jiraachuun himamee jira. Oduu kennaa biyya alaatiin manni murtii yakka idilaa addunyaa ajajoota waraana Raashiyaa irratti ajaja olaanaa baase. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Hartummaa Furseetti gandoota adda addaa keessatti haleellaan tibbana humnoota fiinxaleeyyii faannootiin banan itti fufee jiraachuun dhagaameeti jira. Haleellaa guyyoota sadan darbe keessatti raawwatameen namoonni nagaa 10 caalan ajjeefamuu fi 20 ol immoo madaa'uun dhagaameeti jira. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Hartummaa Fursee ganda qoree jedhamutti guyyoota lamaan dura lola uummata irratti kan eegale humnoonni kun kaleessa aanaa Hartummaa Fursee iddoowwan Caaccoo, Diidoo Caffee Biloom, Caffee Raandoyaa, Qarree Coqorsaa jedhamatti haleellaa raawwataa oolan jedhu jiraattonni. Haleellaa kaleessaa kanaan Aliyyi Adam ganda Gabrootaa irraa, Adamu Marimmoo ganda Hulaa irraa warra kaleessa ajjeefaman keessaa ta'us himanii jiru. Ahmad Adam, Siraaj Adam, Hasan Rikkaashaa, Aliyyi Ahmaduu fi shamarree maqaan adda hin baane ganda Cirrii kan taate warra kaleessa madaaniidha jedhanii jiru. Haleellaa tibbana guyyoota 3 oliidhaaf walitti fufee humnoota kanneen raawwatamaa jiru kanaan walumaa galatti namoonni nagaa 10 caalan yoo ajjeefaman 20 kan caalan madaa'uusaa jiraattonni OFM'tti himanii. Guyyaa irraas kallattii sadeeniin makaana iddoowwan Horaa jedhamuu fi Jiillee karaa Dirriicci humnoonni kun uummata irratti lola bananii jiraachuu jiraattonni himanii. Uummata Oromoo Walloo dadhabsiisanii buqqisuudhaaf kallattii jijjiiruun humnoonni kun lola walitti fufaa taasisaa jirus jedhanii jiru. Qondaalli Abaaboo Baatee Urgeessaa wabiidhaan akka gadhiifaman manni murtii ajaja dabarse. Yakka jeequmsa kakaasuutiin shakkamanii 7 duraa gaazexeessaa lammii Faransaay Antonaaw Gaalaandoo waliin kan to'annoo jala kan oolfaman qondaalli siyaasaa Abaaboo Baatee Urgeessaa har'a yeroo sadaffaadhaaf mana murtii yeroo dhiyaatan wabii qarshii 100 akka gadhiifaman ajajni dabarfamee jira. Dabalata isaa Xubaa Buneettuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Qondaala Abaaboo Baatee Urgeessaa wabiidhaan akka gadhiifaman manni murtii ajaja dabarse. Yakka jeequmsa kakaasuun shakkamanii 7 dura gaazexeessaa lammii Faransaay Antuwaan Gaaliindoo waliin magaalaa Finfinneetti to'annoo jala kan oolan qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Baatee Urgeessaa guyyaa sadaffaaf mana murtii dhiyaataniiru. Obbo Baatteen akkaataa beellama dhaddacha jimaata darbe laatameen mana murtii sadarkaa duraa Finfinnee dhaddacha Ramaddii Booleetti dhiyaatanii dhimmi isaanii kan ilaalame yoo ta'u haaluma kanaan manni murtichaa mirga wabii isaanii eegamee fi dhimma isaanii alatti akka hordofan murtoo dabarseera. Abukaatoon isaanii Boonaa Yaazoo akka himanitti poolisiin qorannoon yeroon hanqateera jechuun yeroon qorannoo dabalataa guyyaa 11 akka kennamuuf kan gaafate yoo ta'u abukaatonni himatamaa gama isaanii mirgi wabii akka eegamuuf gaafataniiru. Manni murtichaas falmii bitaa fi mirgaa erga dhaggeeffatee fi ragaa qabatamaa dhiyaateef erga qoratee
booda obbo Baattee Urgeessaan mirgi wabii isaanii eegamee fi wabii birrii 100,000 akka gadhiifaman murtoo dabarseera. Qondaalli ABO Baattee Urgeessaa guyyaa 10 dura gaazexeessaa Afrikaa Intelligence Antoine Galindo waliin wayita mana murtii dhiyaatanitti himatni icciitii biyyaa dabarsanii kennuu akkasumas shanee fi faannoo waliin shiruun Finfinnee keessa jeequmsa uumuuf yaaluu jedhu irratti dhiyaatee ture. Gaazexeessaan Antoine Galindo kamisa darbe himatni isaa addaan citee gara biyya isaa imaluu isaa hordofee beellama dhaddacha lammataa jimaata ooleen qofaa isaanii mana murtii kan dhiyaatan Baatteen addatti himata shanee deeggaruu jedhu dhiyaachuu abukaatoon isaanii Boonaa Yaazoo himaniiru. Gaazexeessaa lammii Faransaay Antoine Galindo eeyyama malee dhimmoota keessoo Itoophiyaa irratti hojjechuuf yaaleera jedhamuun Baattee Urgeessaa waliin torban tokkoof waajjira poolisii kutaa magaalaa Booleetti hidhamee erga turee booda murtoo mootummaatiin gadhiifamuu gabaafamee ture. Dhaabbanni falmaa mirga gaazexeessitootaa CBJ'n ibsa baaseen hiikamuu gaazexeessaa kanaa jajuun gaazexeessitoota Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiran biroos akka hiikaman waamicha dhiyeessuun isaa ni yaadatama. Addis Istaandaarditu gabaase. Dhaabbanni mootummaa Itoophiyaa Pharmaceutical Supply Agency jedhamuun kan hospitaala buufataalee fayyaa karaa isaa dhiyeessuudhaan yaala fayyaa olaanaa argatan dameen isaanii tokko magaalaa Naqamteetti argamuun dhiyeessiiwwan yaala fayyaa uummata qaqqabu lubbuu baraaruu malan akka uummata bira hin geenye taasiseera jedhu ogeeyyonni fayyaa godinaalee fi aanaalee adda addaa irraa gara dhaabbata kanaa dhufanii tajaajila argachuudhaaf hanga torbaan tokkotti achi keessatti rakkachaa jirus jedhame. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Dhaabbanni mootummaa kan Itoophiyaa Pharmaceutical Supply Agency jedhamu kun akka biyyattiitti damee 19 qabaachuu kan himu ogeessi fayyaa waajjiraalee fayyaa buufataalee fayyaa fi hospitaala gara lixaa jiranii fi dhiyeessii kan kennu kan magaalaa Naqamtee jiru qofaas jedhanii deeggarsi karaa dhaabbilee adda addaas ta'e dhiyeessiin gama mootummaan taasifamu karaa dhaabbata kanaan buufataalee fayyaa hospitaalaa fi waajjiraalee fayyaaf qoodama. Garuu dhaabbatichi tajaajila irraa eeggamu kennuu irraa harkifachuudhaan osoo qorichaa fi meeshaalee yaalaaf fayyadan jiran akka hin jirreetti danqamuudhaan buufataalee fayyaa fi hospitaala ga'ee tajaajilaa akka hin oolle taasifama jedhu ogeeyyonni fayyaa magaalaa Naqamtee irraa dubbatanii. Ogeeyyonni fayyaa fageenya irraa akka hospitaala Beegii, Qondaalaa, Orroo Guduruu, Dambidolloo, Mandii fi iddoo biroo irraa dhufuudhaan torbaan tokko erga achi deddeebi'anii booda qoricha farra bookee busaa kan nama 10 caalaa yaallee argatu kan jedhan maddeen kun reeshinaadha jechuun kennuudhaan kan jedhan yoo gaafatan immoo kun isin hin ilaallatu qajeelfama gubbaadhaa gadi bu'eedha jedhan jedhu hooggantoonni kun. Ogeeyyiin dhaabbaticha keessa hojjetanis haala jiru ilaaluudhaan maaliif akkas ta'a jedhanii yoo gaafatan waan isinitti kenname qofaan hojjedhaa jedhaman jedhanii jiru. Osoo uummanni dhibeewwan adda addaan saaxilamee lubbuu dhabaa jiru qoricha jiru qooduu dhabuudhaanii fi reeshinaadha jechuun dhorkatan jedhanii jiru. Akkasuma yeroo hojjettoonni dhaabbatichaa dubbatan maqaa adda addaatti maxxansuudhaan akka callisan taasisus jedhanii. Bulchaan dhaabbata kana akka sabaatti rakkoon nageenya hammaataa kan jedhamu maddeen kana konkolaataa dhaabbatichaas ta'e sababa rakkoo nageenyaa qaama kamiinuu guramees ta'e miidhamee hin beekus jedhanii jiru. Dhaabbata kana keessa qorichi osoo jiruyyuu uummataaf dhiyeessuu irraa of qusachuun sababa dhibee busaadhaa fi dhibeewwan biroo uummanni miidhamuu himu ogeeyyonni fayyaa kun. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xiyyaara Booyingii 777-9 jedhamu 8 bituudhaaf dhaabbata Booyingii waliin waliigaltee mallatteesse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa Booyingii waliin waliigaltee walhubannaa mallatteessaniin akkaataa waliigaltee kanaatiin xiyyaara Booyingii 777-9 jedhamu Afrikaa keessatti si'a duraaf daandii qilleensa Itoophiyaatiif dhiyeesse jedhame. Dabalataa isaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xiyyaara B777X9 jedhaman 8 bituuf dhaabbata Boeing waliin waliigaltee mallatteesse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa fi Boeing waliigaltee walhubannaa mallatteessaniiru. Akkaataa waliigaltee kanaatiin Boeing xiyyaara B777X9 jedhamu Afrikaa keessaa si'a duraatiif daandii qilleensa Itoophiyaatiif dhiyeessa jedhame. Waliigaltee walhubannaa kun guyyaa kaleessaa Finfinneetti kan gaggeeffame yoo ta'u, aangawoonni
mootummaa fi miseensonni boordii daandii qilleensichaa argamaniiru. Hojii gaggeessaan daandichaa Masfin Xaasoo fi Booyingitti itti aanaa pirezidaantii gabaa fi gurgurtaa Biraad Maakmuulan waliigalticha mallatteessaniiru. Ambaasaaddarri Ameerikaa Erviin Maasiigwaa fi ajajaan olaanaa humna qilleensaa Yilmaa Mardaasaa argamaniiru. Booying B777X9 kutaa daldaltootaa 50 fi teessuma kutaa diinagdee 309 kan qabu yoo ta'u, walumaa galatti teessuma 440 kan qabu yoo ta'u, xiyyaarota daandichi qilleensaa kanaan dura qabu keessaa isa guddaadha. Xiyyaarri kun xiyyaarota biroo waliin hojii ni eegala jedhamee eeggama jechuun Addis Istaandaarditu gabaase. Hospitaala ispeeshaalistii Naqamteetti yaaliin dacha'uu miila daa'immaniif milkaa'ina argisiisee jiraachuun himamee jira. Hospitaala Rifiraala Naqamteetti yaaliin dhukkubaa jallachuu miila daa'immaniitiif kennamoo jiru milkaa'ina argamsiisaa jiraachuun beeksisanii jiru. Dabalataa isaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Yaaliin kun daa'imman hedduu abdii horachiisaa jira jedhame. Daariktara hospitaalichaa Dr. Ittafaa Shibbiruu wabeeffachuun dhaabbanni oduu Itoophiyaa akka gabaasetti hospitaalichi waggoota 5 darbaniif yaalii kennaa turuu fi daa'imman 5,000 ol yaalamaniiru. Yaaliin daa'imman kanneenii milkaa'aa waan tureef maatilee fi daa'imman hedduu keessatti abdii horuus himaniiru. Jallachuun miilaa dhukkuba uumamaan mudatu haa ta'u malee hawaasni dhukkubichi yaaliidhaan kan fayyu akka ta'e beekumsi hawaasni qabu gadi aanaa turuu himameera. ta'u malee duula hospitaalichi taasiseen hawaasa naannichaatiif hubannoo kennamuu hordofee milkaa'inni argame kan abdii namatti horu ta'uu hospitaalichi addeesseera. Hospitaalichatti ogeessa fiiziyooteraappii kan ta'e obbo Bultiin akka himanitti yaaliin kennamaa jiru daa'imman qaama miidhamummarraa hambisaa jiraachuu himaniiru. Daa'imman akkasitti dhalatan yaaliidhaan sirriitti tarkaanfachuu kan danda'an ta'uu himameera. Akkasuma maatilee daa'immanii dubbisuun daa'imman kanaan dura gara mana barnootaa deemuu fi taphachuuf rakkataa turan furmaata argachuu dhaabbata oduu Itoophiyaatti himaniiru. Yeroo ammaa garuu daa'imman kunneen socho'aa jiraachuu himameera. Akka idil addunyaatti daa'imman lakkoofsaan hedduu ta'an rakkoo kana waliin kan dhalatan ta'uu qorannoon ni agarsiisa. Oduu kennaa biyya alaatiin manni murtii yakka idil addunyaa ajajoota waraana Raashiyaa irratti ajaja olaanaa baase. Manni murtii yakka idil addunyaa yakkamoota waraana Yukireenitti raawwatamaniin walqabatee ajajoonni olaanoo waraana Raashiyaa akka to'atamaniif ajaja baasee jira. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Manni murtichaa maqaa eeruudhaan Leetanaal Koloneel Sargee Koobilaash fi akkasuma ajajaa humna galaana biyyattii Admiraal Sokoloovo ta'uu ibsamee jira. Waraana Yuukireenii wal qabatee hangaa'ota Raashiyaa irratti ajajni to'annoo mana murtichaa yoo ba'u kun kan lammaffaa yoo ta'u ajajni jalqabaa kan ba'e pirezidaantii biyyattii Vilaadimir Puutiin fi qondaala mirga daa'immanii biyyattii irratti ta'uun kan yaadatamudha. Ajajni ajajoota waraana Raashiyaa irratti ba'e waraanni isaanii hoogganaa haleellaa bu'uuraalee anniisaa Yuukireen irratti raawwatamee fi itti gaafatamoo ta'uun ragaa argachuu beeksisuu BBC'n gabaasee jira. Yakki ajajni kunniin raawwatame jedhames onkoloolessa bara faranjootaa darbee hanga onkoloolessa baranaatti ta'uusaa manni murtichaa eeree jira. Haleellichaan namoonni nagaa miidhamuu fi qabeenyi manca'uurraa jechuun ajajoota waraanaa kanneen himachuun himamee jira. Haleellichaan namoonni nagaa miidhamuu fi qabeenyi manca'uurraa jechuun ajajoota waraanaa kanneen himachuun himamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii.